Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota chaanala YouTube Hussein Official gaa WhatsApp irraa waan faayidaa guddaa qabu tokko isin barsiisaa jechuudha. WhatsApp irraa waan namni baay'een ittiin fayyadamne waan isin fayyadu waan faayidaa guddaa qabu tokko isin agarsiisaa jechuudha. WhatsApp irraa nam takka sagalee akkasuma sagalee ergaa fi barreeffama adda addaa walii barreessaa kan turtan sana nam tokko barreeffama adda addaa kan sagalee WhatsApp irraan kan ergitanuuf akka namni biraa hin agarree siitingii WhatsApp keessa haala kamiin akka dhoksuu dandeessanu jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokko WhatsApp irraa yeroo nama waa barreessitan namta akka filattanii osoo waa barreessaa jirtanuu nama sana barreeffama inni barreesse waliin profaayilii nama sana namni biraa WhatsApp keessa seenee akka inni arguu hin dandeenye jechuudha. Nama sana WhatsApp keessa siitingii haaraa beekanaa itti fayyadamuudhaan haala kamiin akka dhoksuu dandeessan yeroo barbaaddeetti immoo isin qofatti hidhattanii haala kamiin akka ol baaftanus isin agarsiisaa jechuudha. WhatsApp irraan nam tokko nama lama nama sadi nama hamma barbaadan kaachirraan chaatii walii barreessitanuu namni biraa bilbila keessa sirkaa fuudhee WhatsApp irra yeroo seene nama sana akka hin agarre haala kamiin akka isin dhoksuu dandeessan koodiyaan dhoksuu akkasuma ashaaraa qubaatiin dhoksuu haala kamiin akka itti dandeessan isin barsiisaa jechuudha. Namoonni WhatsApp keessanillee ashaaraa qubaa ittiin banatin akkasuma haala kamiin akka WhatsApp keessan ashaaraa qubaa itti banattanuu isin barsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana keessatti kana isin agarsiisa. Namoonni chaanalii YouTube kootiitti haarawwataatan gaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanalii kana yeroo sabiskiraayib gootan viidiyoolee an post godhu nama hunda dura akka isin bira ga'uuf ol keetu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa. Viidiyoo barnootaa waa'ee messengeraa fi feesbuukii wal qabate waa'ee email akkaawuntiitiin wal qabate waa'ee telegiraamaatiin wal qabate viidiyoo baay'ee jala jira. Jala galaa irraa baradhaa isin jedha. Viidiyoo kana jala galaatii irraa baradhaa. Viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dhiisinaa isin jedha. Laayikii tuquudhaan viidiyoo guruupii adda addaatti sheer godhaa godinyaa keessanii. Bilbila keessa irraa appii WhatsApp irra seentu jechuudha. Namoonni WhatsApp fayyadamtanuu appii WhatsApp irra eega seentanii awwala kan isin agarsiisu haala kamiin akka ashaaraa qubaatti banattanuudha WhatsApp keessan. WhatsApp irra eega seentanii tuqaa sadi gubbaa tuquudhaan siitingii bakkeettu ni seentu. Siitingii irra eega seentanii haala kanaan irraa olee kana irraan gadee kana piraayivisi bakkeettu irra tuqxu jechuudha. Piraayivisi bakka piraayivisi irra eega filattanii haala kana ola xaa'uudhaan appiluukii itti banattu. Kana jechuun ashaaraa qubaa akka isin gaafatu appiluuk bakkeettu kana oonii gootu jechuudha. Appiluuk irra yeroo tuqxan haala kana isin baasaa alluuk wiiz baayomeetir bakkeetti kana oonii yeroo isin gootan WhatsAppiin keessan ashaaraa qubaa isin gaafata jechuudha. Sana booda ashaaraa qubaatti godhattu yookaan paatarnii bilbilaan qollafatta yookaan piinii. Sana booda haala kanaan paatarnii bilbilaan qollafattan kanas sekundee meeqaan booda akka paatarnii isin gaafatu yeroo WhatsApp irraa baatan akkasuma daayireektarii isin gaafata sa'a walaarra yoo kaawwattan inni kun after 1 minute deeqaa tokko WhatsApp irraa baatanii deeqaa tokko gaggeessanii ashaaraa qubaa isin gaafata jechuudha. Sana booda dudduuba deebitu ashaaraa qubaa keessanii itti gochuudhaan dudduuba deebitu jechuudha. Inni amma isin agarsiisu nama shaatii godhaafii turtan WhatsApp irratti barreeffama adda addaa barreessaafii turtan sagalee adda addaa qabaafii turtan takka namni biraa bilbila keessan fuudhee WhatsApp irra yeroo tuqee nama sana irraan gadee kan akka hin agarree haala kamiin akka dhoksuu dandeessanuudha kan isin agarsiisu. Fakkeenyaaf nama kana kachaatii walii barreessaa yookaan sagalee adda addaa ergaafii turtan yoo ta'e nama kana akka namni hin agarree barbaadan irra gadi qabdu profaayilii nama sanaa irra gadi qabuudhaan tuqaa sadii harka mirgaa jirtu ni tuqxu. Siitingiin kun haaraa ba'ee luuk chaat bakkeetti kaa tuquudhaan luukii gootu. Ganjallaa dhuftanii kontinuu bakkeetti kaanii tuqxu. Sana booda ashaaraa quba keessanitti gootu yookaan piinii waan bilbilaan qollofattan. Sana booda haala kanaan namni sun luuk jedhee asirratti luukii chaat jedhee ba'a. Kun nama hamma si dhoksanii kaatanii jechuudha. Akka inni haala kanaan hin mul'anne fakkeenya WhatsApp irraa ba'ee irratti deebi'ee isin agarsiisu. Asirratti yeroo deebi'u namni sun haala kanaan hin mul'atu. Yoo gad harkiftan garuu ni mul'ata. Haala kanaan ba'a. Garuu WhatsApp qabdanii yoo gad harkiftan asirratti ni mul'ata jechuudha. Akka inni asirratti mul'annes ni gona walumaan gona irra gad tuquudhaan ashaaraa qubaatiin seentu jechuudha. Isin namta akka seenuu danda'u ashaaraa quba keessaniitiin eegee seentanii namni sun akka inni achirratti hin mul'anne yoo barbaadan ammallee maal gootu tuqaa sadan kana tuqxu. Tuqaa sadan kana tuquudhaan asirratti chaat luuk siitingi bakka itti gad tuqxu. Sana booda asirratti haayid luuk chaat bakka itti kana oonii gootu jechuudha. Yeroo isin oonii gochuu adattan ganjallaa kanatti maal isin jedhaa yuuz maay sekurii koodiidha. Koodii lakkoofsa mistiraa yookaan lakkoofsa irraanfachuu hin qabneen qollofattu. Lakkoofsa sana isin qofatii biruu qaba. Lakkoofsa dijiitii hanga barbaaddaniin ni qollofattu asirratti. Lakkoofsa itti naquudhaan den keetta kaanii tuqxu. Marsaa lammataas lakkoofsa itti naquudhaan den gootu jechuudha. Sana booda dudduuba ni deebitu. Namni sun chaatii sun asirratti mul'atu gada xooftan sun mul'atu WhatsApp irraa ba'ee irra seenee sana agarsiisume. Haala kanaan namni amma qollofamee keessun asirratti isin ba'u jechuudha. An tokkoon kana kan isin agarsiiseef isin immoo nama hanga barbaaddan haala nama isin agarsiiseen qolloftanii dhoksuu dandeessu jechuudha. Nama sana haala kamiin baafna sedha waliin laallaa. Eega qolloftanii kaatanii nama sana akkamiin argannaa isa jedhuuf WhatsApp irra eega seentanii WhatsApp irra seenuudhaan bakka sarchii qaba. WhatsAppiin keessan gubbaarraa yookaan immoo ganjallaa irratti bakka sarchii qaba jechuudha. Bakka sarchii qaba argattu kudhaan
lakkoofsa ittiin qollofattan sana itti barreessitu asirratti lakkoofsa waasaappii ittiin qollofattan sana booda haala kanaan chaat luuk bakka kanaa luuk chaat bakkee dhugattuudhaan haala kanaan isiniif fidan nama sana jechuudha. Sana booda nama sana asirra tuqxanii barreeffama barreessuu fi waan barbaaddan erguu dandeessu jechuudha. Sana booda irraa deebitu yeroo barbaaddanitti nama sana argachuu barbaaddan as tuquudhaan lakkoofsa ittiin qollofattan sana irraanfachuu hin qabdanu lakkoofsa itti naquudhaan asirratti chaat luuk isinii ba'a. Sana booda haala kanaan yeroo isinii ba'e haala kanaan nama sanaa waa erguu dandeessu jechuudha. Irraa baasuu barbaaddan chaat luukii sana irraa baasuu barbaaddan irra gadi qabuudhaan asirratti tuqaa sadii gubbaa jirtu tuquudhaan aanluuk chaat bakkeetti kan inni tuqxu chaatiidhaa fi kan dhoksitan hundaayyuu keessaa baasaa ashaaraatti gochuudhaan nama sanaa kan qolloftan hundaayyuu keessaa baasaa jechuudha. Iskiinii gubbaarratti isinii mul'isa jechuudha. Nama duraan dhoksitanii kaatan sana iskiinii irratti isinii baase as keessatti jechuudha. Deebitanii nama sana yoo barbaaddan haala kamiin kan qolloftanu irra deebisanii agarsiisu irra gadi qabuudhaan nama sana tuqaa sadii gubbaa tuquudhaan luuk chaatiidha kan isin gootan luuk chaat ashaaraa qubaatti gootu ganjallaa kontinuu bakkee tuqxanii ashaaraa quba keessanii fayyadamtu jechuudha. Kontinuu bakkee tuquudhaan ashaaraa qubaatti naqxaniitu bayyuu asirraan hin jiru namni sun jechuudha. Fakkeenyaaf waasaappiirra eega seentanii haala kanaan gara xooftu gara xaa'uudhaan nama sana argattu yookaan immoo haala kanaan yoo piiniin qolloftan piiniin qollofame waan jiruuf gara xoofnaa isiniif hin bahu bakka barreeffamaa tuquudhaan lakkoofsa ittiin qollofattan sana barreeffattu chaat luuk isiniif baasaa luuk chaatiirra tuquudhaan nama sana haala kanaa argattu jechuudha. Tuqaa sadii tuquudhaan gaasirratti chaat luuk sitii bakka itti kaa tuquudhaan isii kana yoo ofii gootan koodii sana isin hin gaafatu jechuudha. Akka inni koodii isin hin gaafanne barbaaddan ofii gootu. Ofii gochuudhaaf yeroo gadi qabdan kontinuu bakka itti tuquudhaan ofii gootu jechuudha. Sana booda namni kun asirratti akka waraarratti asirratti ni mul'ata jechuudha. Luuk chaat bakkeedha kun luuking chaatiin kun ni mul'ata. Maaliif qollofamee hin jiru ni mul'ata jechuudha. Qulfii kanas akka irraa kaasuu barbaaddan irra gad tuquudhaan ashaaratti gootanii sumayyuu yoo irraa kaasuu barbaaddan jechuudha. Ashaaraa quba keessanii yeroo itti gootan haala kanaan as keessa dhuftanii gubbaa tuqaa sadii tuquudhaan yookaan immoo irra gadi qabuudhaan piroofaayilii isaa irra gadi qabdanii tuqaa sadan kaa tuquudhumaan gaa aanluuk chaatii gootu ashaaraatti gootu sana booda irraa kaaftanii jirtu jechuudha. Gubbaa tuqaa sadii tuquudhaan irraa kaaftanii jirtu jechuudha. Nama sana asirratti ni bahaa jechuudha. Waasaappiirraan siitingiin kun faayidaa guddaa qaba. Namoonni siitingii itti fayyadamuu hin beekne haala nama isin agarsiise kana itti fayyadama. Akkasuma nama walii barreessuu barbaadan takka haala amma isin agarsiise kana itti fayyadamuu dandeessu. Haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasuma waasaappiirraa waan isin hin galle jiraate viidiyoo itti gaafadhaa barnoota siitingii waasaappiitii wal qabate waa'ee feesbuukii messenjeraa wal qabate gaaffii yoo qabaattan koomantii itti gaafadhaa isiniin jedha. Akkasuma viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahu laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jecha akkasuma barnoota dabalataa argachuudhaaf sabaskiraayibii godhaan hordofaa akkasuma viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan tura galatooma.